baga ayyaana Idil Fixir bara 1446 nagaan geessan. Bulchiinsi magaalaa Machaaraa Micataa godina Harargee Lixaa keessatti kan argamuu fi magaalaa guddoo aanaa Daaroo Labuu kan taate Finfinneerraa kiiloomeetira 434 magaalaa Ciroorraa kiiloomeetira 115 fagaattee argamti. Daandiin godinoota Arsii, Baalee, godina Harargee Lixaa wal qunnamsiisu keessa kan qaxxaamuru yoo ta'u gara kibba dhihaan aanaa Shanankooluu, kaabaan aanaa Habroo, kibbaan aanaa Hawwii Guddinaa fi kaaba dhihaan aanaa Ancaareen marfamtee argamti. Machaaraa Micataan giddugala daldalaa kan taate oomishaalee akka dammaa, buna, jimaa, oomisha barbaree fi loozii yookaan ocholoniitiin akka biyyaatti ni beekamti. Inisheetiivii horsiisa loonii, horsiisa lukkuu irratti bobba'uun dargaggoota gurmeessuun carraa hojii uumneeti jirra. Haalli teessuma lafaa fi qilleensaa jireenyaaf mijaawaa waan ta'eef abbootiin qabeenyaa hojii investimentii irratti bobba'uu barbaadan balballi keenya banaadha isiniin jenna. Bulchiinsa magaalaa Machaaraa Micataa. Eid Mubaarak, ayyaana gaarii.